namoonni baay'ee sodaataniif kabaja wayii jira. Waan lubbuu qabu fuudhanii kan dhaqaniif jira. Maatii kee turan. Namichi baay'ee beekamaadha. Jireenyumti maatii kee jiru amma waggaa ja'a asii kisaara guddaan dhaamanii jiru. Dhugaadha. 2008 akkaan koo waan hin beekne hattuu sangaatiin qabame. Akiliiluudha. Yaa. Harkatti qabaatti galataan dhufteedhaani. Dabala galataan dhufteedhaani. Gatti qabaa argeessa maal jettaati? Hojii maal? Hojii barbaaddaa? Hin baradhe? Maal barattee? Ishi. Maaliif? Biyya ammoo waanuma hin beekne. Ishi. Guyyaa namaan wallolee jennaan halkan isaatti wariin qaallichaa hin du'e waan hin beekneen 18,000 kaffalee dhiisee maaree beekne. Dhiistee maartee baate? Maatiin kee eessa jiru? Geeraa jiru? Gaddaa. Okey, achi jiru isaan. Guyyaa har'aa kanaa kaasee akka ati nama hin taaneef wanti miilla keetti hidhamee jiru sirraa citeera. Ameen. Narraa citeera. Narraa citeera. Harka keessan itti qabaa sirraa citeera dhaani. Sirraa citeera. Maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreeti. Bal'ifadha kee mirgaa jira. Maatii kee kana wanti kontirool godhee qabee jira. Dhugaadha. Baay'ee iddoo sadii lafa maatii kee jiran sanaati waaqa tolfamaa namoonni baay'ee sodaataniif kabaja wayii jira. Dhugaadha. Dhaqaniitu iyyuu waan lubbuu qabu fuudhanii kan dhaqaniif jira. Maatiin kee kun durii dhaqu turan. Dhugaadha. Lafa sodaatu waaqa tolfamaa kan dhaqu turan. Dhuguma. Namichi baay'ee beekamaadha. Dhugaadha. Miti maatiin kee iyyuu dhaqu turan. Dhaquma. Jireenyumti maatii kee iyyuu amma betelee waggaa ja'a asii kisaara guddaan dhaamanii jiru. Dhugaadha. Lafti manni jireenyumti onee jira. 2008 abbaan koo waan hin beekne hattuu sangaatiin qabame ergas immoo waan kisaara deemu. 2008 waggaa meeqa jechuudha amma? Ja'a. Waggaa meeqa jechuudha? Waggaa ja'a. Taati ilaala. Erga yeroo sanaati kisaara guddaa keessa jiru. Dhugaadha. Yeroo ammaa kanaa kaasee garuu ergamaan waaqayyo kisaara sana keessa otoo buutee baasuun argaa jira. Ameen. Ati ajjirta akiliiluudha. Yaa. Obbo Akiliiluudha san. Akiliilu. Obbo Akiliiluu kana maqaa gooftaas maatii sana hundumaa buutee baaseera. Ameen. Kana maqaa mirgaa fuudhee ameen. Ameen. Maqaa gooftaa Yesuus siin yoo harkaa si baaseera. Ameen. Dhiiga jedhame karaa godha harkaa baheera. Maatii sana hundumaa waggaa ja'aan dura irratti hojjechiifame wanti akka isaan nama hin taanes to'atu godhee kaa'e. Eebba isaanii gara sanatti daa'imatti kan godhe. Guddina isaanii gammachuu isaanii beeksanii hundumaa daa'imatti godhee kan jiru. Guyyaa irraa kanaa kaasee maqaa gosa hundina hundumaatti mul'atee waan haala godhe. Harkaa baaseera. Yamantaan kee yoo eebba kee nagaa kee fayyaa kee gammachuu kee. Irratti argee mirgaa harkaa sii baaseera maqaa gooftaa. Amantiin arga mirgaa osoo harkaa naa baheera. Obbo Akiliilu kana maatii isaanii dabalatee lafa isaanii horii isaanii qabeenya isaanii waggaa jaaguutuuf nyaatamaa gadhumaa danda'e. Waan tokko fakkaatu amantiin sagaleetti dubbata. Yeroo ammaa harkaa sii baheera. Waan ta'eef namni tokko nama argame tokko harkaa naa baheera. Yesuus Kiristoos nama Naazreeti. Abidda humna maqaa gooftaa Yesuusiin guyyaa har'aa kanaa kaasee thank you Jesus. Daqiiqa ammaa kanaa kaasee mana maatii keetiitii wanti waggaa dheeraadhaaf jireenya isaanii kana hundumaa hidhee kaa'ee hiikateera. Ameen. Maqaa gooftaan hiikateera. Ameen. Waaqayyo akkanaan jedhe guyyaa har'aa kanaa kaasee atis namaa gadi taatee naftu. Ameen. Bara baraan harka namaa ilaalaa. Bara baraan isa namni guddatu ilaalaa. Gammachuu namaa ilaalaa. Milkaa'ina namaa ilaalaa hin jiraattu. Waaqayyo akkanaan jedhe nama guddaan si godha. Ameen. Sadhuqa mucaan kun amma seexanni አንዳንድ ጊዜ መንፈስ ማለት በጣም ከባድ ነው። አፉሪ ባይረክታል እንንም ቤኩ ዋይ ማቲም ቤኩ ከንሳቲ ከንሳኒ በለሰን ስኔሌ ዋይ ማቲ ከና ከማቲ ከናቲ ማቲ ከና በለሰ ሰይጣን ከነማ ሳኒቲን ከነማ ሳኒ በለሰ ሀራ ዋቀይ ወይ ማቲ ከበ ሰይጣን ካለ ቸሲ ሙልሲስ ያኔ እንደ ታማንቲያ ለብኩ ስራዩ ደርበ
Lame. Udah ke jadi Fatma. Udah ke jadi Fatma. Ulu kita ya makan jet. Warna mantan bayi kita ni buyar rakan akase sanya tergala. Apa yang tu? Terus tu yang tu ni. Jadi malam dengan saya cari bakat. Elsewhere yang tu ni. Kasih Allah Taala. Aku ni boleh nak boleh mana yang tadi ni. Lepas tu yang tadi ni. Lepas tu yang tadi ni. Sampai kita yang lagi yang tadi Allah Taala. Anda kena jaga. Dari jalan lagi bercaya dalam motor yang aku tunjuk, transport yang aku tunjuk, jalan mana tu yang aku tunjuk itu. Ayah ni yang aku tunjuk negara Al-Matur Yuhonan. Ayah kasut ni yang aku tunjuk negara Ikasmatan. Anda yang sangkau negara yang tergetar cina. Anda yang sangkau negara yang terberat cina. Sejak kami orang sudah ada. Dapat tamu ucapkan wakayo. Nama baay'eetti duriyyee fakkaata. Nama baay'eetti. Waaqayyo garume raajii beekamaan godhe. Ameen! Dibata koon irra kaa. Ameen! Abbaan lu'aalee keessa. Ameen! Naluun seessa. Ameen! Karaa dheeraa wajjin deema. Ameen! Zarii isaa keessa Waaqayyo akkanaan jedhe. Nama ce'ee kutee laga baay'ee ce'u. Ameen! Nama dhaloonni baay'een taa'ee waa'ee isaa ulfinaa haasa'u.